Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyo kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, miidiyaa kanaan sagalee Waaqayyo kana kan hordoftan hundi keessanuu nagaa fi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Akkam jirtu nagaa turtanii galanni ulfinnii fi kabajni bara baraaf Waaqa keenya uumaa Sillaasiif haa ta'u. Haati keenya dubaroo Maariyaam qulqulloonni akkuma kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaate haa ta'u. Egaa akka eeyyama Waaqayyootitti guyyaa har'aa kana kan waliin dubbannu waa'ee amantaa ta'a. Barumsa keenyaaf ka'umsa kan nuuf ta'u qulqullichi Phaawulos ergaasaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti amantaadhaan dhaabbadhaa kan jedhu ta'a. Amantaadhaan dhaabbadhaa jecha kana egaa qulqullichi Phaawulos amantaadhaan akkamitti akka dhaabbachuu qabnu sagalee nuuf barreessedha. Jecha kana keessatti immoo kan hubannu waa'ee amantaati jechaadha. Namni amantaa isaatiin akkamitti akka jabaatee dhaabbachuu qabu kan nu gorsii fi kan nu barsiisudha. Egaa maatii Waaqayyoo waa'ee amantaa hoggaa dubbannu amantaa jechuun maal jechuudha kan jedhurraa kaanitu ilaalatoo hubachaa deemna. Amantaan hundeen isaa yookaan immoo maddi isaa Waaqayyoodha. Osoo Waaqayyoon jiraachuu baatee waa'ee amantaa dubbachuu hin dandeenyu. Nu illee uumamneetoo jiraachuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf waa'ee amantaa akka dubbannu kan nu taasisu yookaan immoo waa'ee amantaa akka dubbannu sababa kan nuuf ta'e Waaqayyo uumaa keenya gooftaa keenya Sillaaseedha jechaadha. Sillaaseen jiraachuu isaaniitiin uumaan keenya yookaan gooftaan keenya Waaqayyoon Sillaaseen jira jechuudhaaf amantaan nu barbaachise yookaan immoo waa'ee amantaa dubbachuu nu barbaachise. Kanaaf maddi amantaa eenyudha jedhamee yoo gaafatame deebiin isaa Waaqayyoodha kan jedhu ta'a jechaadha. Egaa amantaa jechuun maal jechuudha hoggaa jennu iccitii ija namaatiin hin mul'annee fi harka namaatiin hin tuqamne tokko gurraan sagalee Waaqayyoo dhageenye yookaan kitaabota irratti barreeffaman ilaalleetoo maal goona jechaadha. Kuni ta'uu akkamitti danda'a yookaan immoo akkamitti raawwatamuu danda'a jenneetoo gaaffii osoo hin kaasin akkasumatti hin ta'a hin raawwatama jenneetoo iccitii fudhannudha jechaadha. Egaa amantaan iccitiidha hoggaa jennu beekumsa namaatirraa fagoo kan ta'e Waaqayyo jira jedhaniitoo fudhachuu fi amanuudha. Waaqayyoon beekumsaa fi akkasumas immoo hubachuu ilma namaatirraa fagoodha. Fagoodha hoggaa jennu Waaqayyo maal jechuu keenya beekumsaa fi dandeettii namaatiin maal godhamuu hin danda'u jechaadha, beekamuu hin danda'u jechuu keenya. Beekumsa namaa fi dandeettii namaatiin beekamuu hin danda'u. Garuu Waaqayyoon ofii isaa amma ilmi namaa danda'uu fi amma ilmi namaa hubachuu dandeettii hamma qabutti ofii isaa ilma namaatiif ibsee jira. Inni kunis immoo ofii isaa Waaqayyoon karaa ilma namaa yookaan immoo daandiin inni ofii isaa ilma namaatiif ittiin of ibse kun maali jedhama? Amantaa jedhama maatii Waaqayyo. Amantaa jedhama. Kanaaf amantaa keessatti Waaqayyo amalli isaa hin beekamne sooraa hundaati, uumaa hundaati, gaggeessaa hundaati, jireenya hundaati yookaan immoo fayyisaa hundaati jedhaniitoo amanuu fi fudhachuu suni amantaa jedhama jechaadha. Amantaa jedhama. Waaqayyo gaggeessaa hundaa, uumaa hundaa akkasumas immoo hunda kan sooru, kan jiraachisu, uumeetoo addunyaa kana hunda kan sooree jiraachisu isadha jedhaniitoo itti amanuu jechaadha. Egaa hoggaa kana jennu kun akkamitti ta'uu danda'a jenneetoo gaaffii gaafachuudhaanii miti. Fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa 1 irratti seenaa lubicha Zakkaariyaasiin arganna. Ergamaan qulqulluu Gabri'eel gara isaa dhufeetoo misiraachoo hoggaa itti himu gocha Waaqayyoo kan immoo raawwii Waaqayyoo shakkuu isaatiin kuni akkamitti ta'uu danda'a jedheetoo gaaffii gaafatee ture. Gaaffii kanaaf qulqullichi Gabri'eel deebiin deebiseef maal jedheeni hanga wanti kun raawwatamutti dubbiin Waaqayyoo kun yookaan immoo jechi Waaqayyoo kun amanuu kee yookaan immoo amanuu dadhabuu keetirraa kan ka'een afaan kee amma wanti kun raawwatamutti kan hidhame ta'a jedheen. Afaan isaa amma ilmi isaa Yohaannis jedhamu amma dhalatutti maal ta'ee jira jedha jechuudha.
amanuu dhiisuu isaatirraan kan ka'e hidhamee ture dubbachuu hin dandeenye jechaadha. Akkasuma immoo akkuma Waaqayyoon mana Abrahaam keessatti argamanii too wanti Waaqayyoodhaaf hin danda'amne hin jiru kan jedhu sana qulqullichi Gabri'eel haadha keenya durbee Maariyaamiidhaaf illee hoggaa itti himu amantaa jechuun Waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne hin jiru jedhanii too maal gochuudha jechaadha fudhachuu jechaadha. Sababni isaa Waaqni hunda danda'a jechaadha waan ta'eef Waaqni hunda danda'a. Waa'ee amantaa hoggaa kaasnu dhiphina sammuu keenya qofa ilaaluu hin qabnu. Dhiphina sammuu keenya ilaaluu jechuun maal jechuudha? Ilmi namaa sammuu isaa isa dhiphoo taate kanaan barateetoo beekumsa beeku kanaan yookaan immoo kitaabota irraa dubbisee beekumsa beeku kanaan beekumsi isaa daangaa kan qabudha. Beekumsi eenyu? Beekumsi ilmi namaa jechaadha. Beekumsa daangaa qabu kanaan immoo waa'ee Waaqayyoo guutumaa guututti beekee nan fixa jechuu hin danda'u jechaadha namni. Beekumsa waa'ee Waaqayyoo beekee hin fixne taanaan immoo namni maal gochuu hin danda'u jechaadha? Beekumsa hunda beekuu hin danda'u. Waaqayyoon illee beekamuu akka hin dandeenye as keessatti hubachaa deemaa kan immoo beekaa deemaa jechaadha. Egaa waa'ee amantaa hoggaa kaasnu amantaan wanta ijaan hin mul'anne tokko kan abdiidhaan nutti agarsiisudha qulqullichi Phaawulos. Amantaan wanta abdii godhannu tokko kan nutti agarsiisudha. Ergaa Ibraayinotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti amantaan wanta abdii godhannu tokko kan maal nu taasisudha? Ifaan ifatti kan nutti agarsiisudha nun jedha. Kanaafiyyuu amantaan agarsiistuu maaliiti jechaadha? Agarsiistuu abdiiti jechaadha. Agarsiistuu abdiiti. Laphee keenya keessatti wanta amannee kaawwanne tokko kan nutti agarsiisudha jechaadha. Amantaa hoggaa jennu egaa amantaa keessatti dubbiin waaqummaa fi seerri waaqeffannaa kan keessatti hammatamee jiraatudha. Dubbii waaqummaa hoggaa jennu waa'ee waaqaa kan ittiin beeknu, kan ittiin barannu, akkasumas immoo kan ittiin hubannudha. Seera waaqeffannaa kan jedhu immoo ilmi namaa woggaa Waaqayyo waaqeffatu ilmummaa Sillaasee yookaan immoo ilmummaa Waaqayyo argachuudhaaf, Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf, mootummaa Waaqayyo dhaaluudhaaf waaqeffannaa keessatti maaltu na barbaachisaa kan jedhu kanarree gaaffii kanaaf deebii kennuu kan danda'udha jechaadha. Kanaafiyyuu amantaa keessatti maaltu jira jechaadha? Dubbiin Waaqayyo jira. Dubbii Waaqayyo sana keessatti immoo maaltu jira jechaadha? Seerri waaqeffannaa jira. Ilmi namaa akkamitti Waaqayyo waaqeffateetoo Waaqa isaa bira ga'uu danda'a kan jedhu sana kan ittiin hubatamudha jechaadha. Amantaan kana hoggaa jennu amantaan dubbii Waaqayyoo fi seerri waaqeffannaa kan of keessaa qabatudha hoggaa jennu amantaan utubaalee 5 qaba. Utubaalee 5 kan jedhan kunneen immoo iccitii amantaa 5 jedhamaniitu kan beekamanidha. Isaan kunis iccitii Sillaasee, iccitii foonummaa, iccitii Buuphaa, iccitii Qurbaanaa akkasumas immoo iccitii du'aa ka'umsaa kan jedhamudha. Iccitii lamaan kan jedhamani waa'ee waaqummaa kan ittiin beeknu fi kan ittiin barannu. Inni kunis Waaqayyoon eenyudha kan jedhu kana kan keessatti deebisnu yookaan immoo kan deebii itti argannudha. Ingidihi waa'ee Waaqayyoo beeknee baranneetoo beeknee fixuu hin dandeenyu. Waaqayyoon hamma barbaanne qoranneetoo hamma barbaanne sammuu keenyan yaadneetoo bira ga'uu hin dandeenyu. Kanaafi qulqullichi Abbaa Hiriyaa kan jedhamu qaddaasii haadha keenya durbee Maariyaam irratti maal jedheetoo dubbatee jira. Ani waa'ee ilma kee hoggaan yaadu yaadni koo samii kana yookaan immoo qilleensa kanarra darbeetoo gara samii ol ba'ee garuu humna jireenya isaa jiraachuu isaatirraa kan ka'e waa'ee isaa qorachuu dadhabeet duubatti deebi'ee jedha. Duubatti deebi'e. Sababni isaa maaliif? Waa'ee waaqummaa isaa namni qorateetoo bira ga'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf amantaa jechuun Waaqayyo akkanatti qoratamuu hin dandeenye kana maal gochuudha jechaadha? Jira jedhaniitu akkasumatti fudhachuudha malee qoranneetoo bira geenyee kan hubannu miti jechaadha. Waaqayyo kan hubannu miti jechaadha. Kanaaf amantaan karaa Waaqayyoon yookaan immoo daandii Waaqayyoon ofii isaa uumama isaatiif itti of ibsedha. Waaqayyoon waaqummaa isaa uumama isaatiif karaan yookaan daandiin inni ittiin of ibse kuni amantaa jedhama maatii Waaqayyo. Amantaa jedhama. Kana hoggaa jennu maal jechuu keenya daandiin Waaqayyo ittiin nu beeksisu, Waaqayyo ittiin argannu, Waaqayyoonis karaa inni ittiin uumama isaatiif ibsee amantaa jedhamee beekama.
amantaa jedhamee beekama. Karaa amantaa malee Waaqayyoon uumama isaatiif hin dubbanne, uumama isaatiif hin mul'anne jechaadha. Karaa amantaatiin malee amma fakkeenyaaf abbaan keenya Abrahaam amantaadhaan ta'eetoo Waaqa isaa waggaa barbaadu Waaqayyoo maal jedheen karaa amanuu isaa sanaan itti mul'ate. Akkasumas immoo Waaqayyoon gara Ayhudotaatitti waggaa dhufu gara Ayhudonni kan waaqeffachaa turan daandiin isaanii daandii qajeelaa kan Waaqayyo ittiin beekan daandii dhugaarra turan waan tureef jechaadha. Kanaaf karaa daandii dhugaatiin malee karaa daandii hin taaneen Waaqayyoon maaliin taane ofiisaa ilma namaatiif yookaan immoo uumama isaatiif hin agarsiisne jechaadha. Ergamoonni Waaqayyorree guyyaa dilbataa waggaa uumaman eenyutu nu uume jedhanii gaaffii gaafachuu isaaniitiin amantaa dhugaa argatanii jiru. Gaaffii dhugaadhaan. Sababni isaa sammuun namaa ilma namaatiif kan kenname amantaa dhugaa yookaan immoo Waaqayyo isaa akka ittiin beekuuf waan ta'eef ergamoonnis kan nutti agarsiisan isuma kana. Amantaas beekuu kan dandeenyu yookaan immoo amantaa dhugaa daandii dhugaa kan beekuu dandeenyu sammuu keenya waggaa fayyadamnudha jechaadha. Namni sammuu isaa seeran yookaan immoo haala seera qabeessan hin fayyadamne taanaan amantaa dhugaa kana gonkuma beekuu hin danda'u jechaadha. Beekuu hin danda'u. Sababni isaa karaa Waaqayyoon ofii isaa uumama isaatiif karaan inni itti ibse amantaadha waan ta'eef. Namoonni baay'een amantaan hin barbaachisu amantii malee jedhaniitoo kan kaasan jiru. Garuu kitaabni qulqulluun kana nutti himu yookaan immoo kana nutti hin agarsiisu. Daandii dhugaa Waaqayyoon ofii isaa uumama isaatiif itti agarsiisedha malee kan nutti agarsiisu daandii amantaan hin barbaachisu amantii malee kan nun jedhu kitaaba qulqulluu keessatti caqasa tokkollee hin argannu. Caqasa tokkollee hin argannu. Garuu amma kana armaan gaditti kan kaasnu yookaan immoo itti aannee kan kaasnu caqasoonni kuni kan nutti agarsiisan amantaan akkamitti ilma namaatiif akka barbaachisu kan nutti agarsiisudha. Daandiin dhugaa kan jedhame sunis immoo ofiisaa Waaqayyodha. Waaqayyoon daandii jedhameetoo beekama. Daandii jedhameetoo beekamuun isaa immoo maalidha inni? Waaqayyoon amantaa ta'uu isaas nutti agarsiisa. Waaqayyoon amantaadha waggaa jennu maal jechuudha maatii Waaqayyo? Ofii isaa kan ibse Waaqayyodha. Kan ibse ofii isaati. Ofii isaa ibsuun isaa immoo anadha amantaan jechuu isaati jechaadha. Kan waaqeffatamu, kan galateeffatamu, kan waamamu ilma namaatiif jireenya kan kennu anadha. Amantaadha jireenya kan kennu waggaa jennu Waaqayyoon jireenya kan kennu Waaqayyodha. Waaqayyodha fayyinni yookaan immoo fayyinni amantaadhaan waggaa jennu fayyinni Waaqayyodhaan jechuu keenya. Qulqullichi Yohaannis wangeela nuu barreesse irratti boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedheetoo dubbatee jira? Daandiin jireenyi fi dhugaan anadha jedhee jira. Daandiin jireenyi fi dhugaan anadha. Kanaafiyyuu daandiin anadha waggaa nuun jedhu maal jechuu isaati jechaadha? Amantiin anadha nuun jechaa jira. Amantiin anadha. Kanaafiyyuu amantiin Waaqayyoodha erga ta'ee amantaa kanammoo kan arganne isumarraa Waaqayyoorraa. Qulqullichi Hoseen boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti maal jedheetoo dubbataa? Egaa ogeessi kana hubatu immoo eenyuree? Inni beekan kana beekuu jira laata? Karaan daandiin Waaqayyoo hundinuu sirriidha. Warri qajeelonni isa irra hin deemu. Warreen morman garuu daandii sanarratti gufatanii kufuu jedha. Daandii sanarraa gufatanii kufuu. Raajicha Hosee boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti barreeffamee jecha kan hin argan. Kana jechuun maal jechuudha? Warreen qajeeltota ta'an, warreen Waaqayyo waaqeffatan, warreen daandii Waaqayyootiin deeman hundi isaanii maal godhu jechaadha? Daandii jireenyaa kanarra hin deemu. Warreen morman, warreen daandii Waaqayyoo hin barbaanne garuu isaan kun daandii kanarraa gufatanii kufuu jedha. Namoonni baay'ee daandii qajeelaa, daandii dhugaatirraa kufanii waggaa badan ilaalaa jirra bara kana keessattuu jechaadha. Akkasumas qulqullichi Ermiyaas raajii isaati irratti boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irratti jecha koo dhaga'a ani Waaqa isiniif nan ta'a isinis uummata koo naaf taatu gaarummaa akka isiniif ta'u daandiin ani isin ajajarre deemadha jedha. Gaarummaa akka isiniif ta'u daandiin ani isin ajajarre deema. Daandii Waaqayyoon nu ajaje maalidha? Karaa raajotaatiin Waaqayyoon daandii nutti agarsiisee jira. Daandii kam? Daandii fayyinaa. Daandiin kun maalidha? Amantaadha. Kanaafiyyuu amantaa kanarra deemadha. Maal akka argattan? Gaarummaa akka isiniif ta'u fayyina akka argattan jedha.
akkasuma qulqullichi Ermiyaas deebisee too boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti maal nuun jedha daandiirra dhaabbadhaadha daandiin dhugaa kam akka taatee fi daandiin qajeeltuu kam akka taatee gaafadhaa daandii sanarras deddeebi'a lubbuu keessaniif boqonnaa kan fayyina hin argattu isaan garuu irra hin deebinu jedhanii nuun jedha. Kuni maal jechuudha maatii Waaqayyo ifaan ifatti hin bar waa'ee amantaa dubbatamuu sanatti agarsiisa. Daandiin duratti ani daandiin isinitti agarsiisa irra deemaa gaarummaa akka isiniif ta'u nuun jedhe. Amma immoo daandiin dhugaa fi daandiin qajeelaa daandiin fayyinaa kam akka taate gaafadhaadha kan nuun jedhu. Kanaaf daandiin suni amantaa akka ta'e daandiin kun immoo kan Waaqayyo nutti agarsiisuu fi kan Waaqayyo nu beeksisudha. Waaqayyo bira akka ga'uu dandeenyu kan nu gargaaru waan ta'eef jecha. Amantaan ofii isaa Waaqayyo irraa kan argame yookaan immoo Waaqayyo irraa kan argame yookaan immoo Waaqayyo irraa kan ifa ba'e malee namni yookaan immoo uumamni kalaqa sammuu isaatiin kan fide yookaan immoo kan argame miti jechaadha. Beekumsi karaa amantaa irratti argamu kalaqa sammuu namaatiin yookaan immoo fedhii ilma namaatiin kan dhufe miti gonkumaa jechaadha. Kana waggaa jennu beekumsi amma fakkeenyaaf waa'ee iccitii Sillaasee waggaa dubbannu iccitiin Sillaasee kun kan argame kalaqa sammuu namaatiin yookaan immoo beekumsa namaatiin kan dhufe miti jechaadha. Eenyurraa argamire Waaqayyoorraa kan argamedha malee karaa qulqullootaatiin Waaqayyoon nutti himee jira waan ta'eef. Beekumsi Waaqayyoorraa dhufe kuni kan Waaqayyoorraa argame malee kan ilma namaatirraa hin dhufne waggaa jennu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qulqullicha Phexrosiin maal jedheenii jira kana foonii fi dhiigni Waaqayyo siif hin ibsine jedhan. Foonii fi dhiigni siif hin ibsine eenyu malee abbaa koo isa samiirra jiru malee jedheen. Abbaa koo isa samiirra jiru malee foonii fi dhiigni isa kana siif hin ibsine. Maal jechuudha as keessatti foonii fi dhiigni beekumsa Waaqayyoo maal gochuu hin danda'u ibsuu hin danda'u. Amma namoonni si'a tokko kitaaba qulqulluu akka fedhii keenyatti akka fedhii fooniitti hin hiikna jedhanii too waggaa kaas jirra bara keenya kana keessatti garuu jechi Waaqayyo akka fedhii namaatitti osoo hin taane akka maaliititti kan hawwatamudha jechaadha akka fedhii Waaqayyootitti akka fedhii hafuuratitti kan ibsamuu fi kan hubatamudha. Akkasumas qulqullichi Phaawulos ergaasaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti maal nuun jedha amantaan keessan humna Waaqayyootiin malee fedhii namaatiin gonkuma akka hin taane jedha. Amantaan keessan humna Waaqayyootiin malee maaliidhaan akka hin taane ogummaa namaatiin akka hin taane fedhii Waaqayyootiin humna Waaqayyootiin malee sababni isaa amantaan kan argamu eeyyama Waaqayyoo fi humna Waaqayyootiin malee ogummaa namaatiin kan ta'u yoo ta'e amantaan kan nama balleessu malee kan nama fayyisu ta'uu hin danda'u jechaadha. Amantaa Waaqayyoon hin kenna namni immoo amantaa sana hin fudhata hin simataa jechaadha Waaqayyoorraa malee namni amantaa Waaqayyoorraa fudhatu sana ofii isaatiif uumuu hin danda'u. Sababni isaa amantaan Waaqayyoorraa hin kennama malee namni ofii isaatiif amantaan Waaqayyoo erga jenne abbaan amantaatis hundiin amantaatis yookaan immoo ka'umsi amantaatis Waaqayyoodha malee nama ta'uu hin qabu jechaadha. Nama ta'uu hin qabu. Waggaa kana jennu immoo maal jechuu keenya namoonni tokko waa'ee amantaa waggaa kaasan maal jedhanii dubbatu amantaan hin haaromfamaa amantaan hin jijjiiramaa yookaan immoo amantaa fooyyessuu dandeenya jedhaniitu namoonni dubbatan jiru. Amantaan Waaqayyoorraa argamu kuni nuti fudhanneetoo eegnee ilma namaatiif yookaan immoo dhaloota dhufuuf kan dhaalchisnu malee amantaan akkasumatti nuyi lafaa kaaneetoo maal kan goonu miteessaadha ofii keenyaaf kan uummannu yookaan immoo ofii keenyaaf kan fooyyessinu miti. Amma fakkeenyaaf amantaan Sillaaseen qaama isaaniitiin sadii waaqummaa isaaniitiin tokko jenneetoo Waaqayyo amannu kana Waaqayyoon qaama isaatiin afurii gocha isaatiin hojjaa isaatiin waaqummaa isaatiin immoo lama yookaan sadii hin jennuuni jechaadha. Kuni Waaqayyoorraa kan argame waan ta'eef. Akkasumas immoo seera mana kiristaanaa doogmadhaan kan beekaman foonii fi dhiiga Waaqayyo waa'ee cuuphaa cuuphaa hin cuuphamtan yookaan immoo bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalattan malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaaltan kan jedhu kana miti bishaan kan jedhe Iyyasuus Kiristoos ofii isaatiin kanaafuyyuu bishaan nun barbaachisu cuuphamuun nun barbaachisu bishaaniin hin cuuphamnu jenneetoo
amantaan cuuphaa keenya maalii gochuu hin dandeenyu fooyyessuu hin dandeenyu jechaadha. Baraan booda beekumsi fooyya'u yookaan immoo amantaan fooyya'u hin jiru. Yookaan immoo amantaan beekumsi amantaa baraan booda fooyya'u gonkumaa hin jiru jiraachuus hin danda'u jechaadha. Jiraachuus hin danda'u. Isa kana hubachuudhaan waa'ee amantaa keenya gadi fageenyaan beeknitu amantaa keenya eeguun nurraa eegama jechaadha. Egaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee amantaa qulqullichi Phaawulos hoggaa nu barsiisu maal jedhaa? Isa dura hundeeffame sana malee homtuu hundee biraa kaa'uu yookaan immoo hundeessuu hin danda'u. Hundeen duraa kaawwame sunis Iyyasuus Kiristoosidha nun jedha. Iyyasuus Kiristoos duratti maal jenneetoo dhufnee jirra? Yohaannis boqonnaa 14:6 irratti maal jennee dhufnee jirra? Daandiin anadha. Daandiin dhugaan jireenya anadha jedhee jira. Kanaafiyyuu hundeen inni dura hundaa'ee daandiin dura nuuf kenname suni eenyudha jechaadha? Iyyasuus Kiristoosidha. Iyyasuus Kiristoosiin ala inni daandii nuuf kenneen ala daandii hanbaraa kan hundeessu nu taane amantaa hin taane keessa seennaa jechaadha. Kanaaf amantaan kan Waaqayyo irraa kennamudha waggaa jennu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:8 irratti maal jedha? Jecha yookaan dubbii ati naaf kennite nan kenneefi isaanis hin fudhatanii jedha. Hubadhaa. Jecha ati naaf kennite abbaa isaa wajjiniin kan dubbachaa jiru. Jecha ati naaf kennite ani nan kenneefi isaanis hin fudhatanii. Kanaaf ilmi namaa jecha Waaqayyoo hin fudhata malee jecha isa Waaqayyoo kalaqa sammuu isaatiin uume kuni jecha Waaqayyootiin jechuu hin danda'u. Jechi kalaqa sammuu namaatiin yookaan immoo fedhii sammuu namaatiin fedhii foonii fi dhiigatiin dhufe jecha Waaqayyoos jedhamuu hin danda'u. Kalaqa sammuuti kan jedhamu malee asoosama jedhameetu beekama malee jechaadha. Kanaaf isa kana sirriitti hubachuu fi beekuu qabna. Amantaan kan Waaqayyo irraa kennamudha waggaa jennu isa kana wajjiniin kan wal qabate waan ta'eef. Karaa biraatiin qulqullichi Yohaannis ammas deebisee kan nuuf barreesse gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbate boqonnaa 17:6 irratti maal jedha? Biyya lafaa keessaa warra ati naaf laatte yookaan immoo warra anaaf laatteef maqaa kee beeksiseefi jedha. Maqaan Waaqayyoo kan beekamillee waa'ee Waaqaa kan beeknillee akkuma qulqullichi Yohaannis waa'ee Waaqaa kan beeku gonku tokko illee hin jiru. Garuu Waaqayyo dura kan ture ilmi isaa waa'ee isaa nutti hime jedha. Kanaafiyyuu waa'ee isaa kan nutti hime Waaqayyoodha. Waaquma ofuma isaati jechaadha. Waa'ee Waaqummaa kan nutti hime. Yohaannis boqonnaa 1:18 irratti ilmi isaa yookaan immoo inni Waaqayyoon waa'ee Waaqummaa isaa akka nutti himee fi akka nutti agarsiise yaadni kun gadi fageenyaan kan nutti agarsiisudha. Karaa biraatiin Waaqayyo amantaan kennaa Waaqayyooti waggaa jennu yookaan immoo Waaqayyo irraa kan argamedha waggaa jennu qulqullichi Yihuudaan boqonnaa 1 qaba lakkoofsa 3 irratti maal jedheetoo nutti himee jira? Amantaa si'a tokko qulqullootaaf kennamte jedha. Amantaa si'a tokko qulqullootaaf kennamteef akka wareegamtan isiniif barreessuudhaaf dirqama natti ta'ee jedha. Wareegamu jechuun maal jechuudha? Hanga du'aatitti amma dhiiga keenya lolaasunutti maal gochuu qabna jechaadha? Amantaa keenyatti qabsaa'uu amantaa keenyan wareegamu akka qabnu kan nutti agarsiisudha jechaadha. Amantaan kun eessaa dhufe? Karaa qulqullootaatiin kan kenname malee namoonni illee fedhii isaaniitiin kan ummatan immoo kan fidanii miti jechaadha. Kan fidanii miti. Kanaaf amantaan isa kanadha. Isa kanadha sirriitti wanti hubachuu qabnu as keessatti isa kanadha. Karaan biraatiin Waaqayyoon egaa waa'ee amantaa waggaa kaasnu qulqullichi Phaawulos Ibroota boqonnaa 1:1 kaasee hanga 2tti waggaa dubbisnu Waaqayyoon duraan karaa raajotaa nutti dubbachaa ture jedha. Karaa eenyu? Karaa raajotaa nutti dubbachaa ture. Bara dhumaati irratti immoo ofuma isaatiif ilma isaa ergee ofii isaatiif nutti dubbatee jedha. Kanaaf duraan karaa raajotaa daandii dhugaa nutti agarsiisaa ture. Akkuma duratti qulqullichi Ermiyaas boqonnaa 7:23 irratti gaarummaa akka isiniif ta'u daandiin ani isin ajajerra deemaa. Akkuma nun jedhe sanatti akkanatti nu ajajaa ture. Bara yoomii raajotarra walee bara durii jechaadha. Bara kakuu moofaa hamma kakuu haaraa keessatti inni ofii isaatiif qaaman dhufeetoo nutti dubbatee jedha. Inni ofii isaatiif qaaman dhufeetoo nutti dubbatee.
amantaan waaqayyoorraa kan argame waan ta'eef yookaan immoo kan waaqayyoorraa kennamu malee namni kalaqa sammuu isaatiin maalii kan jedhu miti kan uummatu yookaan immoo kan fide miti jechaadha. Amantaa kan fide miti isa kana sirriitti hubachuu qabna. Amantaan hin fudhatu hin eegu akkasumas immoo hin dhaalchisu malee dulloomii ni haaromsinaa ni fooyyessinaa jedhamuu hin danda'u. Amantaan waa'ee asirratti sirriitti wanti hubachuu qabnu amantaan dulloomee jira ni haaromsinaa ni fooyyessina jedhamuu hin danda'u. Sababni isaa waaqayyo dulloomu yookaan immoo waaqayyo barri isaa darbu hin qabnu waan ta'eef waaqayyo baraan jijjiiramu hin qabnu waaqayyo yeroodhaan immoo jijjiiramu hin qabnu. Qulqullichi Phaawulos ergaasaa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos kalees har'as borus yoomiyyuu hanga bara baraatti isuma nun jedha. Isuma amma bara baraatti hin jijjiiramu. Waaqa hin jijjiiramne waan hin qabneef immoo waaqa haaromfamu waan hin qabneef nuti warri amantaa ortodoksii kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo jedhamu hordofnu amantaa jijjiiramu waan hin qabneef yookaan immoo waaqa haaromfamu yookaan immoo waaqa jijjiiramu waan hin qabneef amantaa haaromfamuu fi amantaa jijjiiramu hin qabnu yookaan immoo amantaa fooyya'uu hin qabnu jechaadha. Amantaan nuti fooyyessinu hin jiru. Amantaa kana kan arganne akkanatti na waamaa akkanatti na beekaa akkanatti na waaqeffadhaa jedheetoo seera waaqeffannaatillee kan nuuf kenne waaqayyo waan ta'eef isa kana immoo ilmi namaa fedhii isaatiin maal gochuu hin danda'u jechaadha sirreessuu hin danda'u jechaadha. Yeroo an biraa immoo gadi fageenyaan wantoota an biraa amantaan maalidha kan jedhu gadi fageenyaan ni ilaalla. Waaqni abbootii keenya hanga ammaatti akka waliin dubbannu kan nu taasise maqaan isaa kan galatoome kan ulfaatee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u maqaan isaa kan ulfaatee haa ta'u galatooma waaqayyo isin wajjin haa ta'u.